Tole galatoomaadha. Isinis kabajaan waamicha naa gochuu keessaniif galatoomaan isiniin jedha. Kan tansuudhaan sirbicha isiniif jedha. Ganni dhuftee birraan bariitus olee bulee suman yaada. An olee bulee suman yaada. An olee bulee. Lafti dhiitee guyyaan bariitus taa'ee ka'ee suman yaada. An taa'ee ka'ee suman yaada. Laal taa'ee ka'ee. Marartuu koo qabbaneessituu koo hundatti ni muusansa ka jiruu koo sinnaaf hubataa qulqula madaa koo. Akkas jedha ture sirbi kiyya suutumee mata dureen isaa. Tole ani weellisaa Falmataa Margaa Miseensaan jedhama. Maqaa guutuu gaafa isinii immoo kanan dhaladhee guddadhee godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Iluu magaalaa Aanaa Iluu godina Addaa Walisoo naannoo safaraa Gabar jedhamutti kanan dhaladhee guddadhee kanan dhaladheedha kanan guddadhe sorry. So barumsa koo kanan eegalee barumsa sadarkaa tokkoffaa kanan eegalee mana barumsaa Kimmooyyee kan jedhamu Aanaa Ejeree jalatti achumaan haayiskuulillee kanan eegalee baradhee Aanaa Ejeree haayiskuulii Ejereetitti gara aartiitti kanan dhufee sirbuudhaaf eegalee wallee koo mata dureen isaa Odaa koo jedhudha. Innis Odaa koo jedhaa yaa jaala koo leenjisi qeerroo biyya baakeerraa deebisi roorroo mata duree sirba jedhuun kanan gara aartii dhufe. Normaalii eegasii booda immoo sirboota amma jalqaba irra sinii jedhees gidduudhaan sirbi tokko dhiichisni ni ture. Sanaan itti dabaleetoo jiraan siniin jedha. Yaa jaala koo leenjisi qeerroo biyya baakeerraa deebisi roorroo. Yaa jaala koo leenjisi qeerroo biyya baakeerraa deebisi roorroo. Bajjii kormi kotee dullechaan taraaraa leenjisi qeerroo biyya baakeerraa deebisi roorroo. Tulluu waaqni uumee jigsuuf mankaraaraa leenjisi qeerroo biyya baakeerraa deebisi roorroo. Cilaalluun gabroomsaa maaliif nuukkaamsaa leenjisi qeerroo biyya baakeerraa deebisi roorroo. Saba koof hin tolu summiidha harcaasaa leenjisi qeerroo biyya baakeerraa deebisi roorroo. Namni garuu gaafa of ibsurra gaafa namni isa beeku namni jalqaba isaatti ka'ee isa beeku isa ibsedha namni sirriitti kan wanti jedhu. Maaliifin kana siin jechuu danda'e namni waan hin taanes ta'e jedhee kan odeeffatu jira. Normaalii kan ta'ee darbes immoo seenaa naa haasa'u jedhee namni naasofne jira. Walumaa galatti ani yeroo sanaa yeroon barumsa barachaa ture elementarii irraa kaasee barattoota kootiif mana barumsaa kootitti dhugaa dubbachuuf taanaan barataa sadarkaa qabuun ture. Walaloon barreessaa walaloon dubbisaa fi gaafa alaabaa buusnu yookaan alaabaa baasnu yeroo hunda walaloo koo eegani barattoonni achi jiranii. Sanarra darbee immoo ani uumama kooti waa kalaquu yookaan waa barreessuu yookaan waa bocuu nin jaaladha. San keessaa garuu gama waa barreessuu kanatti milkaa'ee jira. Achumaan barreessee gama hedaleessuu ga'ee jira. Malee achuma irratti wantoota hedduu kana nani dalagaa ture. Walaloowwan kiyya sirba koo jalqabaa Odaa koo kan jedhu mana hidhaa bulchiinsa magaalaa Sabbataa achi keessa ture yeroo sanatti akka carraa ta'e turtii yeroo xiqqoo wayiitiif achi tureen ture. Wallee kana achi keessatti kanan hojjedhee ba'een walumaa galatti. Gaafa achi ba'uu qaxxitaa gara istiidiyoo deemee sirbee walumaa galatti anatu hojjete. Isa lammaffaas sirba koo lammaffaas walaloosaa kan aadaati inni kan inni baay'atu. Sirbi koo lammaffaan barreessa jedhu walaloowwan aadaati kan inni of keessaa qabu. Uumee kanuma hundas waan qabu miti. Sanallee ofiif hin dalagee isa ammaa kan ammoo weellisaa akkasumas qindeessaa muuziqaa Dinqisaa Dabalaa faanadha kan hojjenne. Yeedaloosaa isa ammaa kana isatu naaf qindeessee yeedaloosaa isatu hojjete wallee isaa ammoo walaloo immoo waliin irratti barreessine. Sanaan dura sirboota turan garuu ofii koodha kanan hojjedhe.
walaloo gaafa namnis namaa barreesse gaariidha waan dhiibbaa qabu miti. Yoo even ammoo gaafa ofiitiif namni tokko weellisaan tokko weellisaa kan isa taasisu amma danda'u tokko yaalee achirratti walaloo isaa kana kalaqee maal godhee walitti guuree sana namaan naa guulalaa jedhee gaafa guulalsiifatee irra gaarii ta'a jedheen fudha akka kootti. Sana hin taane taanaan immoo namni kenneefis gaafa sirbe waan jibbamaa miti. Waan jabaa san sirbuudhaaf namni namaa kennee gaafa sirbe aniyyuun hin fudhadha ammayyuu. So akkuma ammayyuu dinqisaa faana hojjenne kana jechuudha. Gaarummaadha malee badiin qabu lamaan isaatiiyyuu. Irra caala garuu abbaa kan nama taasisu nami gaafa ofumaa waan itti dhamaatedha kan abbummaa itti qabaachuu dandeessu. Hedduudha egaa weellisaan Oromoo akkuma baay'ina keenyaa weellisaas hedduu qabna. San keessaa immoo adda dureetti namoonni dhaggeeffataa guddanne namoonni ittiin sirba isaanii sirbaa guddannes jira. Even ijoolleen paachii irra jiru kanarra jiran sirboota slow ta'an sirboota maaloo kana waan baay'ee dhaggeeffatanis natti hin seequ. Maaliif ofii kiyyaafis waan hedduu fokas irratti gochaan turre. Maaliif nuyi an dhugaa dubbachuuf kan sirba dhaggeeffachuutti dhufe waanuma Oromiyaa keessatti taateedhuma tatta'u kanaani sirboonni ani dhaggeeffachuu barbaadus yeroo sanatti slow kana dhaggeeffachuu iyyuu jaaladhu hin tureen. Maaliif booree ittiin nurra jiru kana naaf hin tuqu. Akka sanatti naaf hin galu. Dhiichisa kana gaafa ta'ee keessattuu sirboota sana maaster pilaanii sanaan dura sirboota Haacaaluu kun ni jirani. Sirboota waanuma of keessaa qabdu kaa jirani abbootiin keenya gaafa waa haasaan soogidda qabaa jedhani. Sirbootuma soogidda wayii of keessaa qabanidha sirboonni nan dhaggeeffachuu jaaladhu akka anaatitti. So sanarraa kan hafe sirbaa Doktora Kabajaa Artist Alii Birraallee dhaggeeffataa ture. Akkasumas lubbuu isaa Rabbiin jannataa qananiisuu weellisaa jaalatamummaa guddaa uummata biratti qabu weellisaa Haacaaluu Hundeessaa sirba isaallee hedduu jaaladha hedduun dhaggeeffataa ture. Na of galcha an sirba Alii Birraa akkas taa'ee sirbuudhaaf illee natti ulfaata. Usuun ka'eefaa jedhee itti tola na eeyyamtanii. Kabajni isaaniif haa ta'u akkuma jirutti akkasumas jaalattoota isaaniitiif haa ta'u. Waa malli nu dhibee jenne bitaa mirgaa. Waa malli nu dhibee jenne bitaa mirgaa. Karaa sirrii dhiifnee maaliif deemna moggaa. Maaliif deemna moggaa. Waa malli nu dhibee jenne bitaa mirgaa. Waa malli nu dhibee jenne bitaa mirgaa. Karaa sirrii dhiifnee maaliif deemna moggaa. Maaliif deemna moggaa. Obboluu as jedhii takka duudubaana. Obboluu as jedhii takka duudubaana. Wal jibbaa dhiisiiti kottu wal gorfaana. Kottu wal gorfaana. Rabbi moo namumaa kan seera jallisee. Waaqa moo namumaa kan seera jallisee. Haati keenya tokko maaltu addaan nu baase. Biyyi keenya tokko maaltu addaan nu baase. Maaltu addaan nu baase. Namoota weellistoota haaraa ta'an paachii dhiyeenyaa ta'an keessaa ammoo egaa nama hundi keenya iyyuu jaallannudha. Artist Haacaaluu Hundeessaa lubbuudhaan nu biraa dhabameef miti. Baay'ee naman jaalladhudha. Baay'ee nama kabajudha. Hin arganneef malee carraa isaan wal argee aartiin akka kana jedhee afaan isaatiin natti muusuun argadhee jiraadhe baay'een gammadan ture. Normaali namni dinqisiifadhu addatti dinqisiifadhuuf jaalladhu artist Haacaaluu Hundeessaadha. Ammallee jaalalli isaa akkasumatti na keessa jira. Arginee waliin hin dubbannu kaa maal godhan.
fardatu garbulite bila tuttufaa deemaa baratu darbuu dide ofiin gungumaa deemaa baranuu barruu maali barruu barumaan darbaa amma yoomitti nu darbaa fardatu garbulite achuma gangalata baratu darbuu dide achuma wasaalata nutotu baranaa jennu barruu baranni sokkite ormi immoo nutti kofalte. Namni hojii tokko gaafa hojjetu waanuma kamirratti iyyuu aartiis haa ta'u maalis haa ta'u gama ogummaa kamiitiin iyyuu haa ta'u waan hojjete tokko gaafa itti dhama'e akka gaariitti dhamaatii aarsaa itti of godhee gaafa itti dhama'e wanti sun wanti inni jaalatamummaa dhabuuf tokko iyyuu hin jiraatu. Jaalatama argatees immoo waan irraa yerootti mulqamu miti jiraataa ta'ee jiraatu. Akka inni jaalatamummaa argatee afu kan taasisu dhamaatiidha. Egaa hanqina hedduutu jira. Tokkoffaa waallee durii kana gaafa hojjetan waallee waan amma yeroo hunda dhamdhamaa jirannu kana kan dhamdhamni isaanii nu keessaa hin banne kan bara baraan nutti mi'aa'anii jaalatamaa jiraatan kana dhamaatiidha. Dhamaatii hedduu irratti dhama'anii ofii isaanii qofa miti walaloo barreessan kana ni guulalchiisanii gaafa walaloon guulalame yeedaloon kunillee akkami walaloo kanaaf yeedaloo akkamiitu barbaachisa. Yeedaloo kanaaf immoo yeedaloon dursee hojjetame walaloo akkamiitti itti barraa'uu qabaata jedhamee yeedaloonii fi walaloon sun wal simataa. Wal simatee immoo erga sun sirba guutuu ta'ee booda sirbi kun eenyurraa bareeda? Eenyu gaafa sirbe? Sagalee akkamiitiin gaafa sirbame? Miira akkamiitiin gaafa sirbame irra jaalatama jedhamee sirriitti irratti xiinxalameeti kan hojjetamu. Inni keenya amma immoo namatti quba qabuun dura ofittiin quba qaba. Rakkina hedduu qabna maaliif dhaqnee hin hojjenna waanuma nutti dhufe wayii barreessinee katabnee yeedaloo isaa akka ta'e goggoonee dhaqnee istiidiyoo seennee hin sirbina san booda akka waan hanqaaquu taatee buutee nu jalaa cabduu as keessa kaawannee deemna nama dhageessisuun hin jiru. So ofuma keenya hamma dandeenyu wayii kalaqnee gadi baasna sun homaa dhaman qabu namoota biratti gaafa ba'e. Dhama argachuu danda'a baay'ee ijoolleen dandeettiidhaan kophaa isaanii immoo hojjetanii waa gaarii hojjetan jiru gaafan kana jedhu. Yookaan ofii dandeenyee akka gaariitti hojjennee gadi hin baasne yookaan ammoo nama guulalchiifannee nama laalchisnee maal jennee hojii gaarii hin baasne. Kanaaf wanti inni muuziqaan duriitii fi nama gargar ta'e natti fakkaataan. Sirba Bittoo Kabbadaa keessaa normaalii sagalee sana keessuudhaaf illee natti ulfaatuse. Bishaan Addis Ababa yaa galaana guutuu na dabarsi bishaan Addis Ababa yaa galaana guutuu na dabarsi nin duune nin gaggaabe yaa magaalee shaashii na afarsi as kottu asiin jira. Kalayo mudin foya migira Allatin deredawa Fomale la feña tinachati Allatin deredawa Fomale la feña tinachati magale biyakiya Namale ndubi sinanjeti Askotu asinjara Finfinne dirreewa lakkaan jira. Oromiyaa walitti hidhuudhaaf aartistiin tattaafachuun waallee isaa keessatti Oromiyaa walitti waliigala godhatee giddu galeeffatee Oromiyaa irratti Oromiyaa walitti hidhuudhaaf godinaalee Oromiyaa jiran hundayyuu walitti hidhuudhaaf shoora mataa isaa ba'achuun dirqama. Maaliif Oromiyaan kan waloo keenyaati waan ta'eef naannoon itti dhaladhe qofaa maafan sirbee hafa. Maafan dallaa ofitti ijaara hundiyyuu kooti Oromiyaan. So akka sanan taanii fi
bal'isnee gaafa yaanne Oromiyaan kan kooti jennee gaafa yaanne Dirreedawaas, Wallaggaas, Jimmaas, Baalees, Gujiis, Booranas, Sooddoos wanti nuyi walitti hin qabanneef hin jiru. Walloos, Raayyaas. So giddu galeeffannee hanniin kana hunda maqaa maqaadhaan kan waame hundi Oromiyaadha waan ta'eef kana hunda keessa naanna'ee gaafa siin jedhu qaamaan deeme miti namni kun yaadaayyee lale keessa naanna'e malee umaa waan rakkoo qabu miti weellisaa tokko irrattis gaafa kana godhe. So kun dirqama aartistiitiin jedhaan mallee taanaan. Kunuutu ta'e jedhee wanti nan yaadu tokko artistiin Oromoo kamiyyuu xiqqaa osoo hin jedhin guddaa osoo hin jedhin ijaaf qalbii irraa naan bisaa siniin jecha akka aartiititti akka weellisaa normaalii baay'ee hojjedheen miti ganaa hojjechuudhaaf han karoora qaba malee. So hangafoota koo warra na dura jiranitti illee akka komii hin fakkaanneef ijaaf qalbii irraa naan bisaa jecha aartiin akka warri durii sunoo nuu fidanii miti. Isaanuu fidanii miti otoo maalluyyuu hin jirre ofii isaaniitti fidanii dhufan. Erga isaan fidanii dhufanii ammoo nuyi waan isaan fidanii dhufan sanarra dhaabannee achirraa fuunee ol siksuudha malee dudduubatti deebisuu miti kan nuyi hojjechuufii qabnu. Yoon kana jedhu aartiin afaan Oromoodhaa guddateera. Gama yeedalootiinis gama ogbarruu walaloo isaatiinis gama kiliippiitiinis amma tokko fuulduratti siqee jira amma dhugaa dubbachuuf taanaan. Waan of fuulduratti ilaalaa jirru kan immoo akka of duubatti barbaannee hin dhabnee fi aartistiin wal mari'achuu qabaata. Wal mari'atee waliin gattaa'ee mari'atee rakkoon qabu hojii keenya miti. In hojjenna ergannee itti gallee aarsaa yoo kanfalle rakkoon qabu hojii kana. Aartiin wantoota hedduu jalaa bilisa nama baasuu danda'a. Ergaan achi keessa jiru namni tokkollee wanti kun edaa akkasii jedhee ergaa sirba keenyaa san dhaggeeffatee waan badaa tokko irraa is duubatti deebi'uu danda'a. Waan badaas gaafa hojjennee waan badaatti kan deemus jiraachuu danda'a. So akka sanan taaneef waanuma gaarii hojjennee akka namni waa gaarii irraa baratu akka namni keessatti of ilaalu kun anaaf jedhamee laata akka jedhu hawaasa keenyaafis waan miidhagaa akka baasnuuf aartistiin wal taa'ee gattaa'ee mari'atee sirba bareedaa baasuu qabaa jedheen yaada. Ani garuu walumaa galatti maaliin jechuu barbaada? Dhaaba biyya bulchus haa ta'u biyya mormus haa ta'u aartistiin humna guddaa qaba. Waan uummata irratti ta'aa jiru kana waan uummanni keenya ta'aa jiru kana ilaalee rakkina uummata keenyaa hanqina uummata keenyaa fedhii uummata keenyaa kana afaan aartiitiin bifa miidhagaa ta'een qaama biyya bulchaa jiruttis himuun hin danda'ama. Qaama biyya bulchuudhaaf immoo dorgomaa jiru mormaa jiruttis himuun hin danda'ama. Maaliif gaafa dhufeef sabni kiyya kana barbaada jedhee akka itti beekee dhufuuf jechuudha. So kana gochuudhaaf humna qaba aartistiin itti himuudhaaf dhaga'uu fi dhaga'uu dhiisuun egaa kan jiraati. Dhaga'uus danda'u dhaga'uus dhiisuu danda'u garuu nuyi kan uummataati erga jennee waan uummata keessa jirru baasnee himuudha malee dhaabni kun paartiin kun barana akkana godhee misooma akkasii misoomsee ebeluun kana godhee ebeluun nama akkasii lubbuu balleessee maaloo miti. Sirba koo keessaa sirba gidduutti kan hafe barrisadha. Sirba dhiichisa shawaadha. Isarraan siniin jedha. Jaaloo daaleen garmaamee yaabbata tolii. Jaaloo daaleen garmaamee yaabbata tolii. Garmaame immoo yaluu gama fardaa. Garmaame immoo sibiila maramaa. Garmaame immoo biyya kun ijaaree. Garmaame immoo akkamiin nyaaramaa. Kan jedhu ture. Namoonni akka waan kana jabaadhee hojjedhuuf na jajjabeessaa turan namoonni mana hidhaa san keessa waliin turre hedduudha. Isaan keessaa Guutuu Waaqshumaa jedhama ammallee hin bahin jira mana sirreessaa jira. Mucaa kanadha tokko kan na jabeessaa ture. Sattaansuudhaan immoo dargaggoo Dachaasaa Wiirtuu fa'aa akkasumas gaazexeessaa Biqilaa Amanuu fa'aa Daarektera miidiyaa ONN obbo Dassuu Duulaa fa'aa jiranii namoonni kun jajjabina hedduu akkanachi bahee hojjedhuuf na jajjabeessaa turan. Dandeessaa hojjedhu dandeettii kee immoo guddifachaa adeemta waan ta'eef akka asii baateen akka gara aartii seentee hojjettu naan jedhanii namoota na jajjabeessanidha. Achi akkam baheen kana jedhee gaafan dubbadhu bilisummaa birrii weellisaa bilisummaa birriitti kan ittiin wal argine istiidiyoo fuudhee kan nageesse yeroo jalqabaatiif weellisaa
bilisummaa birriiti naman baay'ee jaalladhuu fi kabaju asumaan carraa kanaan iddoo kana ga'een jira galatoome jechuun barbaada. Sirba kiyya lammaffaa kanarra isa sadaffaa irratti suutumee gaafan hojjedhu. Suutumee hojjechuudhaaf baay'ee ifaajaa turre. Hojii dadhabbii guddaadhaan hojjetamedha. Even viidiyoo isaatirlee namni ilaalee hubachuu danda'a. Lookeeshinii isaa barbaaduudhaaf hiriyaa koo weellisaa Sabninaan Miidhagaa jedhama. Kaanee isa waliin gara Bishooftuutti imalle. Bishooftuu deemnee bakka nuuf ta'a jennee lookeeshinii laallee dhaqnee hin gaafanna jennee dhaqnee gaafanne akka carraa ta'e lakkoofsa nuu kennanii sin beeksisna nuun jedhanii akka sanaan garuu bakka ta'e akkasatti mana obbolaa isaatutu ture. Mana obboleettii isaa na fudhatee dadhabbii keenya achitti aara galfannee achi galgaleeffannee gaafa baanee galuudhaaf jennu naannoo sa'aatii 2dha. Konkolaataan wal maddiidhaan nutti dhufe karatti gorru dhabne asfaaltiin dhiphoo kana bakka gurbaan akkas gaafa qarqaratti qabu konkolaataan akkasuma afaan boollatitti dhiyaatetuma dhaabbate mucaan achumatti dhaabe konkolaataa kana. Walumaa galatti gumiin aartii Oromiyaadhaa jira. Maal akka hojjetuu fi eessatti akka hojjechaa jirullee beekuu baadhu tarii anatu isaan wallaale ta'e isaantu na wallaale ta'e hin beeku. Garuu aartiin gumiin aartii Oromiyaadhaa erga dhaabbatee ni jira aartii keenya qulqulleessuudhaaf aartii keenya utubanii jabeessanii fuulduratti oofuudhaaf gumiin sun shoora olaanaa taphachuun dirqama isaati. Egaa taphachaa jira ta'e anatu arguu dadhabe ta'e hin beeku. Falma ta'anii waan aartii Oromoodhaaf hin madaalle hojjetaa jira taanaan falmataa quunnamaniitoo falmataa wanti kun aartii kanaaf hin ta'u yookaan immoo naa qajeelchanii waan ani hojjedhe sana hodhu yeedaloo hodhu walaloonis kunooti kanaan fudhuu sirbi akka kanaan itti fufama aartiin Oromoo sadarkaa kanarra jira jedhanii natti himuun gaariidha. Maalla dhibeedhaan dhiisanii aartii Oromoo ofii waa gaarii hojjechuun koo fokkisaan tokko gaafa keessatti argame kan namni biraas kan diinnis fudhatee ittiin siqeequu barbaadu waanuma fokkistuu xiqqoo sana. Gaarummaa hedduu ati hojjette irra wiiknasii xiqqoo waan sirra barbaaduuf namni nama ta'e suni akka hin taaneef gumiin aartii Oromiyaadhaa shoora olaanaa taphachuu qaba. Ijoollee dandeettii hedduu qabantu immoo jira akkuma kana. Dandeettii qabaatanii haalli ittiin uummatatti ba'anii mul'achuu isaanii dhiphaa kan ta'e carraa dhiphaa keessa warra jiran. Isaan sanaan immoo guuranii gara uummataatti baasuun barbaachisaadha. Guddina aartii Oromootiifis gaariidha jedhee yaada. Ijoollee immoo hojii eegalanii gidduudhaan achi buuteen isaanii dadhabame gama rakkina garaagaraatiin rakkina dhuunfaa isaaniitiin sababa dhibee garaagaraatiin ijoolleen rakkina hedduu keessatti kufanne jiru. So sanallee gumii aartii Oromiyaa jedhee erga maqaa dhaate waan sana barbaaduudha qabaata. Nuyi weellisaadha. Artistiidha ofiin jennee aga jirrutti abbaan fedhee dhufee achi nu hirkifatee kanannaa ta'a jedhee akka nu fudhatee hin deemne waltaanee uummata keenyaaf haa dhaabbannuun jedha. Tokkummaa jennee uummatatti sirbuudhaan dura immoo akka aartii Oromootitti ofii keenyaaf haa tokkoomnu. Faayidaa tokkummaa ofii keenyaa dhamdhamnee erga ilaallee booda uummataan tokkoomaa jennee itti sirbuu dandeenya. Uummatatti tokkoomaa jennee lallabuudhaan dura akka aartii Oromootitti gama kamiiniyyuu wal quba haa qabaannu haa tokkoomnu jedha. Waan asitti na affeertaniif guddaa isin galateeffadha. Barbaaddanii na argattanii galatoomadha. Kan barbaaddanii argachuu qabdan ammas hedduutu jira. Isaaniifis tastaafadhaan isiniin jedha.